Yuunivarsiitiin Jimmaa hojii kalaqaa jajjabeessuudhaa fi hojiilee gooticha aartiist Haacaaluu Hundeessaa bara baraan akka yaadatamuuf Haacaaluu Taalent Iskoolaar jedhamu jalqabsiisuudhaaf sochii eegaluusaa beeksiseera. Guyyaa yaadannoo aartiist Haacaaluu Hundeessaa yuunivarsiitichi qopheesse irratti pirezidaantiin yuunivarsiitichaa akka dubbatanitti aartiist Haacaaluun ogummaa fi dandeettii isaaf kenname fayyadamuudhaan tokkummaa fi bilisummaa uummata Oromootiif hojjeteera jedhan. Bu'aa isaatiinis biyyi bilisoomteetti jechuun dubbataniiru. Kanaafis yuunivarsiitichi wantoota gootni kun itti yaadatamu mari'achuudhaan hundeessuudhaaf murteesseera dubbatan. Giddugala amma keessa jiru kana maqaa goota keenyaatiin giddugala siiviikii aartiist Haacaaluu Hundeessaa jedhamee akka moggaafamu. Lammaffaa ogummaa Haacaaluun ittiin saba tajaajilu ogummaa muuziqaa dagaagsuuf dhaloota akka isaa kennaa addaa qaban hedduu horachuuf akka gargaaru iskoolaarshippii ogummaa ol adeemtoota Haacaaluu Taalent Iskoolaarship maqaa jedhuun bara itti aanu irraa eegalee waggaadhaan akka dorgomsiifamuuf hanga qarshii miliyoona walakkaa waan ga'u murteessee jira jechuudha. Sadaffaa ogummaa muuziqaa jajjabeessuu fi ijoollee leegaasii goota keenyaa itti fufsiisan akka deeggaramaniif bu'uura Haacaaluu Hundeessaa Faawundeeshin bu'uureessuuf murteessee horee dhimma kanarratti hojjetu kan hundeesse yoo ta'u gara hojiitti seensisuufis qophiitti jirama. Aartiist Haacaaluu Hundeessaan aadaa Jimmaa beeksisuu keessatti misoomaa fi guddina magaalaa Jimmaa fi magaalaa Aggaaroo ogummaa isaatiin deeggaraa tureen onnee jiraattota godina Jimmaa keessaa hin bahu kan jedhan ammoo bulchiinsa godina Jimmaa obbo Abdullaahi Muluuti. Nama jabaa dhabne goota cimaa dhabne Jimmaaf immoo Haacaaluun hojii isaa keessatti hawaasa Jimmaa, aadaa Jimmaa, seenaa Jimmaa, duudhaa afoola Jimmaa karaa adda addaatiin ibsuurra darbee waa'ee mootii Abbaa Jifaar akkasumas waa'ee mootii Shanangibee sagalee ol qabee addunyaatti beeksisaa kan ture. Jimmaaf ogummaa isaatiin qofaan kan leellise toon taane misooma isiitiif diinagdee isiitiif waggaa 10 duratti misooma Aggaaroo guddisuudhaaf misooma Jimmaa guddisuudhaaf gahee isaa nama bahateedha. Kanaaf Haacaaluun hin boqote malee hin duune. Seenaan isaa laphee uummata Jimmaa keessatti yeroo kamuu bara baraa jiraachaa kan itti fufu ta'a. Guyyaa yaadannoo kanarratti hojiilee aartiist Haacaaluu ilaalchisee waraqaan qorannoo dhiyaatee irratti mari'atameera. Kanaanis hojiin aartiistiin guddaa kun hojjete qabsoo uummata Oromoo yeroo dheeraa ture si'eesseera jedhameera. Hojiin yuunivarsiitii Jimmaa gama kanaan jalqabees yuunivarsiitota kanneen biroo keessatti illee itti fufuu qabaa jedhameera. Hojii akkasiitinis aartii fi aartistoonni jajjabaachuu qabus jedhame. Seenaa fi hojii aartiist Haacaaluu Hundeessaarraayis waan baay'ee barannaa jechuudhaan hirmaattonni dubbataniiru. Sodaa malee duudhaa Oromoon aartiidhaan yookaan faarruudhaan yaada isaa ibsatu. Yeroo saamamu, yeroo hariyatamu, yeroo buqqa'u, yeroo tikfatu yaada isaa aartiidhaan yookaan faarruudhaan ibsatu sana qabatee uummata isaatiif qabsaa'aa ture. Kanarraa waa lama baranna. Tokko namootni gahee adda addaa qabannee jirru etuu rakkoo adda addaatiif hin jilbeeffatiin etuu du'an sodaatiin uummata keenyaaf tajaajiluu akka qabnu irraa hubadhe jechuudha. Haacaaluun waa'ee misoomaa Aggaaroo irratti wanti inni sirbe waa'ee coocee, waa'ee argama bunaa. Dhimmi argama bunaa dhimma falmisiisaa ta'aa dhufeera. Wayyaaneenis iddoon argama bunaa asii achi jechee harka uummata walitti buusuudhaaf xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetaa turte. Argamni bunaa cooceedhaa Oromiyaadhaa jedhee qabeenya Oromiyaa akka ta'e bunni fuuldura bahee kan ibsedha jechuudha. Gadda keenya obsaa gochaalee kaayyoo isaa tarkaanfachiisan
irratti haa xiyyeeffannu jechuun barbaada. Jaalleewwanii fi maatiiwwan akkasumas firoottan isaatiif ammas irra deebi'ee rabbi jajjabina haa isiniif kennu jedha. Sosodaatee baranaa qalbii kooti dhibee gaman jaaladhee sanyii.